Tolee, kabajamtoota hordoftoota toora yuutuubii Fiqeetiyuub hundumti keessan baga nagaa taatan isin jechaa guyyaa irraa barnoota gabaabaa fi baay'ee kan isin barbaachisu tokko isin qabadhee dhiyaadheera. Isinis akkan faana turtan kabajumaan isin affeera. Qophiin keenya kanarraa kan isin qabadhee dhiyaadhe Wi-Fi konneektii ta'e tokko yookaan kan hiriyaa keessanii haa ta'u kan nama kamiyyuu Wi-Fi moobaayilii keerratti konneektii ta'eera yoo ta'e paaswoordii isaa akkamitti argattu? Fakkeenyaaf hoteelota garaagaraa deemtanii yookaan immoo bakkoota tokko tokko deemtanii Wi-Fiin keessan konneektii ta'ee jira yoo ta'e konneektii godhamee yookaan kan isinii kennamu ta'e guyyaa lammaffaatti deebitanii akka barbaanne yookaan immoo daayirektii argachuu akka dandeessanii jechuudha. Yookaan immoo kan hiriyaa keenya konneektii ta'ee jira yoo ta'e kan hiriyaa keenya galtanii akkamiin konneektii godhachuu akka dandeessan isin affeera. Isinis gamanumaanii akka faana turtan kabajaan isin affeera. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Toora isaa amma isteeppii isaa sumarraa kaastanii wajjin hordoftu jechuudha. Jalqaba liinkiidha kan isinitti agarsiisu. Liinkiin suni eessarraatiin kam kan jedhudha. Liinkicha isiniin bana. Liinkichi dhiifama liinkichi kunoo kanadha. https://zxing.org kan jedhu kanadha jechuudha. Asirraatii sitti agarsiisa. Kanadha jechuudha peejiin kuni. Liinkichi kanadha. Liinkii kana diskiriipshin booksii jala isiniin kaa'aa jira argattu. Kanaafiyyuu maal gootu asirratti kiliik gootu takka gaatti itti buutanii maal isin isinii fida SQR dubbisaa jechuudha kun. SQR kan dubbisuuf kan gargaarudha. SQR kuni kunoo ishee kanadha jechuus faayilitti. Isa malees immoo kunoo as kanatti submit kan jettu jirti. As kana submit kan jedhu fida jechaadha. Kanaafiyyuu maal attaachitti goonee maqaa paaswoordii yookaan immoo paaswoordii sana Wi-Fi paaswoordii sana akkamiin arganna kan jedhudha. Innis maal gootu jalqabarra Wi-Fi keessan bukkee dhuftu. Wi-Fi keessan bira gaafa dhuftanii maal isinii fida kunoo Wi-Fiin koommoo konneektii ta'ee jira jechaadha. Wi-Fiin konneektii ta'ee jiru kuni iddoo kanarratti SQR baarkoodii yookaan SQR kan jedhu jirti iddoo kanarra. Ishee takkaatti buutu jechuudha. Ifama itti buutu. Yeroo itti buutanii iskiriinii paatarnii yookaan immoo ashaaraa quba keessanii isin gaafata. Achi booda yeroo isin kana isin gaafatu maal isinii fida kunoo kana isinii fida. Waan kana jechuudha SQR kana isinii fida. Isin immoo yeroo sana maal gootu iskiriinshoot godhattu kana. Iskiriinshoot gootanii erga iskiriinshoot gootanii kiroop irraa gootu. Ishee kana kiroop irraa gootu. Edda kiroop irraa gootaniiti gara faayila liinkii silaa dhuftu jechuudha. Liinkii silaa dhuftanii liinkii ishee kanarratti choose file itti waan ta'e ishee kana filattu jechuudha. Ishee irratti pirees gootu. Gaafa akkas gootanii maal isinii fida iddootti daawunlood yookaan iddootti seef filate isinii fida jechuudha. Ishee bantu. Inni hedduu gaafa inni kana isinii fidu maal isinii fida iskiriinshootii silaa isinii fideera jechuudha. Iskiriinshootii sila ta'e. Iskiriinshooticha maal gootu irratti okeettu. Silaa kunoo fudhateera iskiriinshootii kunoo gasheera jechuudha. Isin immoo achi dhuftanii akkas gootattanii maaltu jira iddoo kana submit iddootu jira jechuudha. Submit iddoon kun. Submit jirti. Ishee kanatti buutu jechuudha. Submitatu kanatti buutu. Amma kan isin gochaa jirtanii moobaayilii keessan yookaan moobaayilii hiriyaa keessan irratti gootu. Kanaafiyyuu maal jedhee fideera kunoo maqaa Wi-Fi sanaa kunoo paaswoordii dhumarratti ishee kaa'aa jechuudha kunoo iddoo kanarratti. Press the result kan jettu fuuldura ishee irratti argattu ishee kanadha jechuudha kunoo. Kunoo iddootti kana jechuudha. Kunoo isinitti argaman yaada kunoo lakkoofsa wayiidha.
Amma gaananii lakkoofsa kana yoo barbaade screenshootiin godhadhaa yoo barbaade nan barreeffadhaa jechuudha. Achii booda isa deemtu gara Wi-Fi amma kan hiriyaa keenya irratti goota yoo ta'e kana Wi-Fi keessanii deemtu. Wi-Fi keessanii deemtanii fakkeenyaaf hankoo amma iddoo kanatti connect ta'ee jira. Paaswordii Wi-Fi koo kunoo connect ta'eera iddoo kanatti. So kanaafiyyuu iddoo Wi-Fi keenya irratti akka gadi qabdanii forgot gotu check gochuudhaaf forgotiin godha. Enter paaswordii na gaafachuu qaba. Yes, enter paaswordii guutii naan jedheera amma iddoo kanatti. Kanaafiyyuu maalan godhaa? Iddoo inni paaswordii na gaafate kanatti maalan guutaa? Paaswordicha silaan guuttadhaa jechaadha. Lakkoofsicha isinitti agarsiisuudhaaf kunuuti lakkoofsichi 21 55 55 32 safiliin asirratti guutaa jechaadha. Haala 21 55 55 32 connecting godha. Disconnect naa godheera jechuudha kun obtaining connect. So kanaafiyyuu bakka kam teessanii yaa keessan irraas ta'u kamirraayyuu connect godhachuu dandeessu jechuudha. Liinkii isaas niin kaa'aa. Yoo isinitti toleera ta'e hundi keessan subscribe akka gootan, like akka gootan, share akka gootan gaafannaan isin affeerra. Guddaa galatoomaa.